Barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal nagaan waaqayyo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Aan nagaa kootti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii. Har'a kanan qabadhee isiniif dhufee daantelii akkamittiin akka jammartanii isinitti agarsiisa jechuudha. Daantelii tun ta'ini bifuma isa fakkaatudha. Garuu akka daanteliitti na dhalchiisii na jalaa golbataa maalii kan hin qabnedha jechuudha. Egaa kallattumaan gara sanatti darbina. Warri haaraa dhuftan welcome baga nagaan dhuftanii. Warra dursootan immoo baga nagaan turtanii. Egaa meetii channel share subscribe like comment kennuun dagatiinaa yaada keessan jechuudha. Kallattumaan kanatti darbina. Egaa mana warra rabaa keessaati kun hin dhabama jedhee hin yaadu. Egaa kirrii yoo argattanii baay'een keessan kirrii qabnaa kirooshii dhabnaan jettan illee jirtu jechuudha. Muraasni keessanii kana kan isaan dinnicha fa'aa ittiin xabbasanii akkasuma boqqolloo fa'aa isaadha xiqqoo ishii caafisaa habiddaanii xuqxanii jechuudha. Akkasiin waraanneef isaan dhoofna jechuudha. Dursa wanti nuti gochuu qabnu guduufuu qabna jechuudha al tokkoo fi egaa akkatti guduufne booddee keessa baasna finne sani booda akkas gochuu qabna. Erga akkasittiin keessa baasne booddee akkana goona jechuudha. Finne ammas ani booda bifa akkanaa nuu kenna jechuudha. Egaa akkana nuu ta'ee yoo dheereffachuu barbaanne dinni namatti dabala jechuudha. Akkanumatti akkattiin jechuudha. Dheereffachuu barbaanne kanas isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef kunumtuun gaa jechuudha. Ergaa akkas goonee xumurree booddee isa kana finne jechuudha. Isa kana erga finne akkas goona. Hasiin keessa keenya irraa fudhanna. Akkattiin erga fudhanne booddee kirriisa kana finneetu itti marra akkatti tokkicha. Ani booda finnee as keessa keenya irraa fudhanna jechuudha. Kan akkasittiin keessaa fudhanna. Ammas finneetu as keessa gaafanna jechuudha. Finneetu kirrii keenya immoo isa kanatti marrasa lammaffaarra jirutti jechuudha. Sani booda keessa soolee deeffanneetu isa kana immoo irraa baafanna as dabarfannee jechuudha. Ammas deebinee as keessa keenya erga keessa goonee booddee finnee kirrii isa kanatti marra isa kanatti jechuudha. Tokkicha akkas goonee keessa toolee deeffannaa jechuudha. Erga deeffannee booda isa kanarraa immoo hin baafnaa jechuudha. Akkasitti irraa baafannee ammas finnee asuma keessatti deebisna jechuudha. Iddoo kana asuma keessa waraanna. Ergas keessa waraanne finnee booddee ammas finnee kirrii isa kanatti marraa. Ani booda keessa soolee deeffanna akkuma waan furgaata guduufinu wayiiti. Ani booda immoo irraa baafanaa jechuudha. Akkasuma goona yeroo hundayyuu ammas
Yoo nu jira dheerate immoo harkifachaa deemna siin keessa jechuudha. Amma sadhumaa irra ga'ee jira. Sadhumaa kanas akkasuma goona as keessa gashineetu kirrii keenya finnee isa kanatti marraa dhiifama keessana jalaa baa jechuudha. Finnee keessa gashineetu qas jennee jechuudha. Suuta jennee kirrii finnee itti maranna duubarraan jechuudha. Sani booddee kirrii keessa akkatti deeffannee irraa baafna jechuudha. Isa kanas erga irraa baasnee naannefanna. Akkatti naannefanneetu finnee isa kana as keessa keewwannee keessaa baafanna. Sani booddee finnee erga akkas goone diggaa lammaffaa ammas as keessa gashineetu finnee kirrii keenya finnee isa kanatti mara jechuudha. Keessa baasna jechuudha. Ammas finnee as keessa galchinee keessaa erga galfinee booddee isa kanatti kirrii keenya akkatti gaditti qabnee sani booddee keessaa deeffannaa jechuudha. Kirricha deeffannee jalatti irra deebisne keessaa sila baafannaa. Ammas akkasuma goona jechuudha. Egaa kunoo amma kanaan ga'eera jechuudha. Salphaadhumatti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Warri siruma daantilii dha'uu hin beekne jechuudha. Kana ani akkatti naphisee dha'ee akkasiin eegaluufan jechuudha. Akkasittiin finnee kirrii keessa gashina muka soqamaa kana jechuudha. Akkuma dursanitti agarsiisa. Akkas keessa deebisna. Ammas finnee kirrii keenyatti maranna. Kirrii keenya keessa si ol deeffannaa irraa baasna jechuudha. Isa kanarraa immoo ammas kanaaf haala kanaan dhahachuu dandeessu. Wanta salphaa ta'e jechuudha. Adeemsa keessa immoo kan kana fakkaatan waan baay'ee dhahuu dandeessu. Shurraabiillee akka kanatti dhahama jechuudha. Wanta baay'ee isaa ta'a jechuudha booda keessa. Kana garuu salphaadhumatti akka bartaniif asinitti agarsiisaa jira jechuudha. Dhaphisee jechuudha. Akkasinitti mul'atuufan jechuudha. Dingettaniitu madhaa deemtu malee waan itti dhalatus hin golbata waan tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Sadhumaa irrattis
naanneeffanneetu asiin jalqabnaa jechuudha maamoota kanarratti. Akkuma kana kirrii keenya finneetti marree egaa bifa kana fakkaatu irraa dabarfachuu dandeenya sigiranaatti egaa xumurra jechuudha. Kana fakkaata egaa. Beekuma akkasiniif galuufan akkasitti jammare malee kun akka kanattiin akkana siniitaa jechuudha. Booda dhomnu isaanii kanarraa hiikaa sinitti agarsiisaa jiran kan dura dhaamarraa jechuudha. Akka kanataa jechuudha. Wanta baay'eef ta'uu danda'a kana bifa akka kanatti dhooftanii jechuudha. Waan irraa barattanii waan ilaaltaniif galatoomaa nagaadhaan tura turtii gaarii nagaatti.